أبدا كأمو أستاذة كنا أستاذة مالي متي نمشون في بالك يا سرابتيني مقابل نياتو كان جولين بالي الرادو بتي شيكم ما إنك أبولين أرجيني علماء نسلي بكبوفة تنجرو نمني بالي نلي بكبو إيه نوها سيجرين ننجرو نوهو غنا اتقادي باني مقابي يكينا بالي ساجرة الرقادي بهيتي ندبادان بالي كيستي نمني موتما كبجي hoteela yoo seeneetiin inni nyaata ka nyaatu taate baale keessatti namni marratame asiin dura yoo ka jiraatu taate nu haa baasu. Kana isaa qammasuu achi biran dhaabatu. Dhiyana isaa qammasuu achi biran dhaabatu sii galee nama nagahan bulchiinsi naannaa sanii nagahan jiraata. Kantiibaan nuun jenne kantiibaan magaalaa roobee nagahan magaalaa san keessa jiraata. Wanni inni ajandaa ganamaa galgala miidiyaa kanarratti nu wareersuuf hin jiru. Yoo waan biraatiin tapha barbaade tapha biraatiin nuufi bulchiinsa waliin dhahee waa jidduu buufatu osoo hin tahin tapha biraa taphachuu danda'a. Yoo sheekummaa taate immoo qaraasisuu danda'a. Kanaan alatti maqaa baalee keessa taa'ee yeroon inni maqaa baalee itti nyaatu wallaahi billahi yookaa ana yookaa isa hin dhiisu. An dubartiin hin dhiisuuf illee taa'uma boodallee. ምክንያቱም ዋን ኢኒ በሌሳ ጅሩቱ ጫለ ባየ ኦብሴፍ ቪዲዮ ሄዱረት አወሉማ ሰልጲነ ከናን ገዲ በሄን ቢረተሬፍ ኑ ሂዱበርቲ አከ ዱበርቲ ኑ ሰልጲሴ አነ ሰልጲሴ ጀሌቲኒን ፍሮድ ቢረተሬፍ ነሾሮር ኬሳ ጅረኒ ጀሌ ቢረተሬፍ መርፈተና ኢጃራ ጀሌ ቢረተሬፍ ጨበጤ ደቢኤቲኒን ኤበሉ ጨበጤናን ጀዳን ጀሌ ቢረተሬፍ ሞቱማ አብይ አህመድ ካበጀማድ አን ዩኒቨርሲቲ ኬሳ ዱፌ ነመሪሲሴ ጅር ነጎርሴ ጅር ዛሴት ወለጋ dhaqee jira ጎንደሪን dhaqee jira homaa rakkoo hin qabu bulchaa biyyattiiti baga dhufe ni kabaja waan inni isa kabajeef hinaaffannutti dhagahamteetiin nuti isa reebbannuuf hin jiru achi bira taree gaazixeessaan natti bilbileetiniini akkana naan jedhee jedhe OMN irraa na bilbilanii akkana naan jedhanii jedhe miidiyaa hawaasaa tokko maqaa balleessuun akka seera Itoophiyaatti dhoorgaadha ni gaafachiisa. ይሄ ያስጠይቀዋል ምክንያቱም አባን ይሰረቲ ዋን ሰንበረይሰን ኦልባሴ ረጋ ወሊንዱበቱ ካናን አላ ፐርሰናሊ ሚዲያ ሐዋሳ ጃለለ ጅብኔ ዋኒን ኡመት እስላማ ኡመት ኦሮሞ ፈየደጅር ፓርቲ ለማ ቢየ ቶኮ ኬሰ ዮ ከጅራቱ ታት ቢየቴነኒ ፈየደ ነምኒ ሲያሰ በኩ በደንብ ያቀዋል ወሪ ፓርቲ ላይ ሲያሳ harree walii tulkaa waliin cabsitu inni san keessa dhufeetiin akkana naan jedhan sanillee bira tarree dhufee amma booda nyaata ani nyaadhu hoteela an seenu keessatti bunaa fi dhugaatii kiyya naa qammasuu qabanii Abiyyi Ahmad jecha kanan jedhu waan inni biyyateena keessa taa'ee akkas jedheef ummanni baalee bahaa yoo kan gaafanne taate isinumatti warra dhugaa dho'isu kana irra dhaabbadheetiin dubbadha obboleessa keenya immoo akka itti hidhannu nutu beeka. Murtii arrabni isaan hattuu jedhame yoo isa islaamummaa keessaa bahe anassi waliin hate si galee wallaahi anassi waliin hate yoo kafaluu barbaade hin kafalu yoo lubbuun tiyya bahuu barbaade hin baate laakiin arraba ummanni jedheef immoo hin bahu mucaan kun islaamummaa keessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam. Ranjirwan. Ustaazam zasiitu muutirra jira. Anaa muutirra jira yaa murtii naa obsee akkasumatti kunis qonaa obsee habiibi yaadan uummatarraa fudhachuu jira. Nama dawwaleetiin dhufe malee rafuufin deema wata qofa dubbachuu barbaada. Tole ni haasofna na murtii kiyya naa obsee adaraa. Deeqaa furnata akka taa'imee murtii dhiifama wajji. Naa obsee. Na dawwalteetiin dhufe Profeesar. Bar deeqaa furnata akka taa'e murtii dhaabbadhu wanni si hamneef. Maaliif hin barbaanne beekta waan hin barbaanneef hin qabana dhaggeeffadhu. Doktar Nuruddin Faa jiraallee nama gurguddaa jira homaa dubbachuu hin barbaadu. Immoo waanin awwaggaa kana keessatti namni har'a na gaafatu kun hundi isaa ani bichaa waan kana jeewwan isinii mun qabu qabeenya kiyya saamamee maqaa kiyya saamamee waanin ani hin ta'in sannaa kafala isiniin jechuun barbaadu yookaan immoo warra kanaa wajjiniin tokko ta'ee shahaadaa takka qabaadhee obbolummaa qabaachuu hin barbaanne an Abdusalaam asirra jira by the way yeroo dheeraaf hin dubbisaa ture maaliifin hin barbaanne Sheekhaaroo beefaa wajjiniin amantii okay. Ciao hayye. Murtiin bahin dhaabbadhu. Dis. Rakkoon qabu. Irran turre Hamza. Bawun irran turre maaliif seete? Rakkina kana asuma furuun nurra jira waan ta'eef mee ammallee deebisaa bilbilaa fi wanni hin godhina maaliifi wani waan amantii hojii wal qabatu miti akkuma namaattu nama kana kabajuutu nurra jira amantii alattuu tapha dhiisuudha. Na yoo dandee deebisi.
yoo danda'e deebisii Hamza. Tole mee maal jettaati Dheefa Abdusalaam? Ayee galatoomii garuu Dr. Nuruddin faana dura jiran yoonii fi isaan dubbatan yoon eegee wayyana dura seenee asirra taa'u jira. Dubbaddu Abdusalaam itti fufu. Ayee hundi keessanuu galatoomaa wanti hundinuu amruma rabbiitiin namni walittis qabamu kaaddaanis faca'u amma namni akka sababaa godhee waan garaagaraatiin walitti qabamne fakkaata. Waan murtii qofa osoo hin ta'in waanuma ilma namaa hundaafuu wanti amantii hojii wal qabatu kuni silaa waan lamarraa bilisa ta'e hedduma gaarii biyya keenya kana keessatti tokko amantiin falmiif dhiyaachuu osoo dhiiste namni hanguma wal falmaa deemu wal morkachaa deemu ilmi namaa akkuma beektan amala isaa keessatti mohamuu waan jedhamu jibba waan ta'eef akka mohamneef nama biraas ammoo hudhaaf waan irra hamaatiin miidhaa waan jecha irra hamaa fayyadamaadhaa deema waan ta'eef sila amantii wal morkii kanarraa xiqqaachaa deemte inni gara biraa xiiqiidha amma fakkeenyaaf murtii guutoos dabalatee namni hedduun irra wanti irraa hasaa jiru kuni xiiqiirraa ka dhufe malee murtii guutoon jibba islaamummaatiif islaama keessaa bahuudhaaf jee kana jaajeen amanuun sababii isaan ifii xiyyaaf waan ifin islaaman taaneef mucaan kun hogguu keessaan naa barreessu murtii guutoo nama hojii wallaansoon qabini nama hojiin qabsoo keessan seenini nama hojiin xiiqii keessan seenini xiiqiin nagee heejjeeyti xiiqiin nama hojiin jiraachuu si dhorkite waan ta'eef murtii guutoo xiiqii keessan seenin jeetiin barreessee fi barruu hedduu jira naafin kawal jijjiirra keessaan muraasni so maaliif namni tokko hogguu xiiqiidhaan deemu ifajjeesutti illee ni dhaqa akkuma argitan biyya kana keessatti namni ifajjees hedduunsaa nama jiraachuun hin malleef ta'eeti miti. Namni keenya kan ifajjeesu jiru gulaaltan jiraachuu waan hin malleefiif miti. Akkitti jiraachuu jiru sun waan akkanii fi isa gaddisiisu isa miidhu ta'eef jecha ilmi namaa ifajjeesaa deema. Kanaaf mucaa kana dabalatee namni hogguu xiiqee keessa jiru waanuma amantii qofa miti. Sooshaal miidiyaa irraa illee osoo if qabee jeetii yaadaan. Yeroo tokko tokko ni aarra akka namaatitti gaafa akkasitti miira akkasii keessa gallu garuu osoo if qabuu dandeenye. So amma wal falmii fi xiiqee kanaatu amantii gara kana fidaa jira sooshaal miidiyaa kanarratti wanti irra ka'umsa kanaa hunda ta'e. Akkuma beektan jidduu kana ani gaafa keenyaaf ani Harargeettiin dhaladhee warraati ilma Rudwaan Shee Maama Shee Yusufi so ani durumarraa ka'ee ani kiristiyaana ijoollummaaniin pheenteedha. So kuni waan takkaa maatii xiyyaa hojii wal na dhabsiise hin qabu. Sababii amantiitiin abbaa keetii hojii wal dhabdee naan jettan namni tokko mana keenya keessaa dhufee abbaa isaatii hojii Abdusalaam guyya tokko amantiirra gollola naan jechuu hin danda'u. Haadha isaatii hojii gollolee obboleeyyan isaatii hojii gollolee naan jechuu hin danda'u. Gaafaanii fi dura amantii kana jijjiirradhus maatii xiyyaa hojii wajjumaan galaa turree obboleeyyan kiyya namni hundinuu ni beekaa namoota beekamuudha. So kana keessa takkaa maatii xiyya sanii yoo humaaniif hin jaalladhellee gara amantiin ani silaatti dhufeettiin fida malee maaliifin amantii keessa jiran salphisee xiiqii keessa galcha. Maaliifin maatii xiyya aarsa. So kanaaf ammallee kan jechuu barbaadu murtii guutoo rakkoo isaa furuu ni dandeessanii garuu osoo danda'ame akkuma nama amantii qabu kamittillee ni danda'amu osoo ta'e namni wal morkannaa amantii kanaa fi xiiqii amantii kana dhiisee amantii isaa karaan itti da'awaa nama godhu biraa yoo jiraate karuma gaarii ta'een da'awaa nama godhaa yaada gaariin akkaataa dubbannaa qajeelaadhaan godhaa osoo deeme hedduu natti tola. So amma immoo amantii kanarratti wanneen ani jechuu barbaadu keessumaa murtii guutoo wajjinis wal qabsiise rakkoon akkasii nama keenya jidduutti hogguu uumame bulchuun sirrii miti amma rakkina oolee buluutu amma osoo murtii guutoo fi sherroobeen kun karaa waliin dhufanii maal ta'an jettanii yaaddan isin. Wala ajjees ijoolleen kun so lameenuu dhabna tokko ni du'aa tokko immoo manee dhaggala so ijoollee kana lameenuu dhabna maaliif ijoollee kana lameenuu dhabuun nu feesi rakkinni gaafa nama keenya jidduutti uumamu hatattamaan furuu baruun irra dabree immoo hoggumanii fi waa'ee amantii dubbannullee maatii irraa dhalannees akka qabnu akkasuma immoo namoonni biraattis akkuma nuti amantii keenya jaallanutti amantii isaanii akka jaallatan kanaaf amantii isaanii waan jaallataniif akkuma nuti react goonutti isaanis react godhan waan ta'eef if qabaama jaalalaan kabajaan osoo jiraannee ka jedhu so gara caalummoo amma murtii guutuu irratti xiyyeeffannee akka obboleessaa osoo isa yaada isaa hubattanii amantii caalaa nama kana akkuma namummaatti illee yaada dhugaadhaa san irratti deebistanii so galatoomaa niin dheereesse dhiifamochi. Tole Dr. Nuruddin itti aane Dr. Dhiifama. Abshir. Wanni nani hundu obboleessa kiyya jiru. Wanni nani asin murtii Sagaleen miidhagaadha Dr. Nuruddin sagaleen sirriin jiru nuuf sirreessi. no murtii Ni Ustaz Muhammad Bayan Galcha Ustaz Dhiifama wajjin anan baha Muhammad. Mikey mute Amma sirrii jirta amma. as keessa ati hundi keenya
obboleessa keenya akkanatti seenee kanneen so amma ka jiru irratti xiyyeeffannee waan anaaf hin taane waan obboleessa kiyyaaf ta'uu hin taane nam tokkoof waan sammuu kiyya keessa waan hin jirre tokko hoggaa ta'u rifannee dhufne isarratti haa xiyyeeffannu wanna kana akkamitti goolabnee xumurraa asirrattis yoon taane kophaa gabbaanes ka dubbisnu yoo ta'e shaamza mala akkasiisan irratti mala haa goonu wanni immoo ani ju'u namoonni asi nama arrabsuudhaan digrii namna fudhatee hin jiru nama xiqqeesseedhaan namni ol ka'ee hin jiru amantaa garii obboleettiitti yarreefuu jettee jirti baaburrahmaan jee haadha keefi maal si arrabsa maqaa islaamaa ka qaban kana bakka hunda yoo deemte wallahi summa wallahi maqaa islaama qabatanii islaama kataantu nama xiqqeessaa jiran amantaa xiqqeessaa jiran kana laa isinuu ni beeytanii halkaniif guyyaa Hamzaa maleeti wallahi namni ni marataa akkaataa namni ani bar taa'ee komentuma nama hoggaan laalu wallahi isaatu laalle moo nama biraa yoo ta'e faajjeessaa hunja namni bar hoggaatti ni laala doktor wallahi ni laala garuu beekaatiin ignore godhe arrabni isaanii na laaleessuu dhabeeti miti doktor na laaleessa garuu beekan bira kuta guyyaa tokko biraan kuta jeete waan kana wanni si ajaa'ib wanni addunyaarra irratti namni reefu akka jetteessa fooqirraa Ameerikaa kana kufu bar bulii na godhanii na arrabsanii na xiqqeessanii jee nama dhufa ajjeessan nama gabbee nama kana fixee ka ajjeesu namni maali namumaan maraachaan so we need to stop haa dhaabbannu kun nurraa haa dhaabbatu obboleeyyan kiyya nurraa fokkota especially amantaa islaama qabattee rasuul alayhi salaatu wassalaam isan follow godha jettee nama hin xiqqeessin kanaafuu amma isintu jira obboleessa keenya murtii ani reefu hoggaan dalagarraa dhufu murtii wanti sun hoggaa jettu wallahi ni rifadhe baaba kana garuu wanni reefu inni jeessirriidha hoggaa namni tokko rakkina keessa adeemsa hoggaa laallutti dhihaanne obboleeyyan rabbi yoo kana hunda والقبة قباتشو والجلة ديمو مرتي خنان دور وقا أمامي مال تاتي مال تو أمامي أكم غانا وقاد أبامي قيامي قد أبامي سن فولو قدو I feel bad ريفوجي هجرة نموني إيسا جرتا مال جرتا كمين يوقان دب وقان تكفو حادك تيجا غندخي يوقان رمسمو إيسا جرتاني جي أفانك أبي وان أفان دبچون كبو إنك أبو I'm sorry جاتشو مالي خنافو هيغاريد أفبرنوتا خينيا nama keenya hoggaatu kan nama ilma nama keenya hoggaaju oromoon jallisina oromoo guutuu jechuu kiyya silaafuu jallisuun dalagaa keessani namni haqa malee hoggaatu qame isaaf maaltu ixanii maal ta'e eessa jira maalit jirta jenne wal quba qabaachuun nurratti dirqamaan jaa murti guutuu wanni sinjuun jiru obboleessa kiyya dhiifama akka nuraddiinitti maaliif hoggaa adeemsa karaa deemtu irratti maal taate akkam taate tekstii walma goonaa garuu maalit jirta akkami jirta maaluma irratti jirta maaliif kun uumame jennee mala godhuun haasa'uu dhabuun keenya ittiin gaafatama arras ittiin gaafatama borus ittiin gaabbaa dhiifaman sinjaa dhiifama naa godha galatooma. Thank you wallahi akkasiya ayyee dhaab Professor Usman itti haanu Usmetti yani wanni na godi please akarmatti na ta'i wallahi wa sheekaro be ko famiti sheekaro be jechuun hantuuta tokko ka amantii islaamaa maqaa baadhatee deemu jiruudha ani siniifini hantuuta kana nuuf irraa qaba qadhabaa keenyeefi ammoo miyut godhadhu ta'i wanni Dr. Nuruddin je'e I feel bad wallahi dunnatti dhagayama ani keeysaan sittiin dhiyaadha waan kana naafi muwaazilleen haasoyne achi booda wayitu biizii na godhe malee nama akkasitti ignoorille nama godhuu miti tanaaf ammoo badiyya akka Hamzaa Shee Jaabiritti akka Nuruddin fudhatettiin fudhadhatun Nuruddin caalalleen hin fudhadha caluma jeemuut godhadhu naa taa'i wanni ni beeytaa miti waziiraa ni beeytaa mi akkasuma naa taa'i please wana fi waziran wajwani jande jirra na Taiwan ko fa wa da bace urba ni dubbata murti fi na no guda ani ko to barate siye chanchu fe man san rabi Hamza ibe da an huma ana mar fam barwa barbadun jenne yani mala ki fadume guta ka charrana الرباس من همزة اوكي انا في مازما ما كون وقال مولولا وقال مولين بس نوريني بي خاصه رجلا
So yeroo na hidhamullee asuma ture hidhameetiin ture hidhame hidhaan sun hidhaa like nama dila takka irratti nama dura namni waan irraa qabaatu yoo jiraate seeraanis meeqoo taate anaa miti yoo anne ignore isin godhe Ustaaz Hamzaa gaafadhaa jeesin dubbadhee ture yoo yaadate wanti deemeeti akka ooma fedhettu haa ta'u waan bichaa hidhame Adaama irraayin Baaleetti hidhame ani takkaa Baalee deemee yakkaa Baaleetti raawwanne takkaa hin dubbanne gizeen gabba waan kana mana irra seera Itoophiyaa keessatti wanta kana namarratti ta'ee hin beeku maaliif narratti hejii gaafadhee hin beeku kan ammoo sheekaa koo beekii miti qabuudhe akka waliigala still sa'aan ammas jiru kana inni akkaawuntii kiyyarraa maallaqa fayyadamuu hin danda'u right gizeen mana hidharraa gabba'u nama biraati hin dawwalle mu'aaziif hin dawwalle mu'aaz assalaamu alaikum nagaa qabdaa fayyaa biroo anaaf si wal lola hin beekaa jennaan garuu mana kiyya Adaama irraa diigamu jiraate mana hidharraa hin beekoo na laaliin jeen nama biraati hin dawwalle qoonna laale ati obboleessa kiyyaa mee hamtu walii haa qabannu qoonna laale biroo waan biraan aan godhin ijaan qoonna laale mu'aaz asirra jira dhufeen si laaleetiin jira yookaan samboon si deebisee si dawwaleetiin jira naanaa jiru at least obboleessa akkanaatiin qaba ani badii namarratti raawwadhee fi akkan raawwadhe hin qabu waan itti amanee fi waan hin barbaadu dubbadhuufin wanti kun hundi narra gahe mana hidhaatii gabbee miidiyaa irraan hin bade wanni biraa haa hafuuti akka hin gabbahee uummata kiyyatti hin dubbanneen godhan eenyummaa taatee naan jeen jiru namni kiristaanaa yookaan pirotestaantii yookaan waaqeffataadhaa kan dhufee akkasuma godhan jiru ta'ee wanni sun hundi haga irraan tanaa akkaawuntii saayiboota kiyyarraa hin fayyadamu jiraayin sin jeegan mana irraa beerlee mana murtee dhiyaadheetiin wanni teessuun naa himame siigaleemi seeraan mana hidharraa illee bee immoo so maaliin godhe wanni dila kana aanee ta'e kun maaliin wanti nana hattu itti jaame sun maal balleessee ta'e eenyurraa immoo waa fuudhee ani uummata kanaa wajjiniin obboleessa islaamaa jaamee jiraachuu barbaada anyway ani homaa isinirraan fedhu akka namaatti haga hin jiraachuu qabu jiraadheetiin jirase aniin diraa kana arsine farshoon duyni haalaan keessa jiruttu anna sakraan nin sadarkaa ilmi namaa kun irra jiruu laale murtiin maal ta'e jee namni na gaafate yoo nama lama ta'e agalotoo maqaa isaanii yaamuu barbaadu nama lama kana gaafate na iyyaafate sababni waan sanii hundi eessarraa akka ka'eeti immoo ni beekta sirriitti hundi ni beektan maalirraa akka ka'e eessatti maal akkaan godhe ni beektan badiin kiyya san ture qabeenya saamamee mannilleen wanni meeqan irratti ta'e kun hunda obsee akka ilma dhiiraa dargaggeessa ani waanin kana waanin Mu'aaz Mahammadii dawwalee yaameef yoo xiqqaa namni an dawwaleef ni irraanfadhe lammaffaa Alex Taayyee asirra jira kanuma galgala kana waan barbaade miidiyaa kanarratti ana jechaa ture Alex manaan irra diigamuu deemaa qoonna laali rabbii jee hiriyaan an qabu sii kamana kiyya galee beeku sii kamana kiyya kana waggaa meeqaaf beeku sii qot Mu'aaz naafsi wallola san rabbii facha kaa'e qottuuti haalaan keessa jiru laali ganda guutuu mana diiguu jiranii meeshuma sanallee na gargaartu namni anjeen isaanii kanama biraa ittuma dhiisi uume numa dhiisi immoo obboleessa islaamaa baga deemtee arra yoo xiqqaate tara 3-4 Mu'aaz fi Alex waa'ee kiyya poosti godhanii jiran akkanatti ani haalliin keessa jiru haala akkanaati namni akka kiyyaa arrabsamee fi xiqqeeffamee jiru waan namni amantii biraa ka dhufee takka guyyaa tokkoof na arrabse Mu'aaz qofni akka dubbatu fi nin dubbadha carraan kana jee komanti godhee haa dubbatu kijiba jee tole murtii riyaa dhageenye waan kana hundaa'u nuti hundinuu ilma namaati nama wanni hin taane hin jiru waan ta'e kanarraa agarreesi barreesi
Please mute magaraddu na tayi hadara. na Hamza Abu Takka. السلام عليكم ترى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرتان معاذ نجاح يا بقرفتي ندبتا Abu Takka ما سيدران بدارا بدو ندبتا Abu Takka udah hadu batu aku dubin jalan benefit naris. اوكي هاي دبدو معاذ دبدو ركون كابو اسماعيل دبدو go ahead lucky نمتان وفكنيتي ولتي أني دبنا غلطوني سنون دي غلطون على دوران درسي السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله ربي فاغلطو باتي توكو كسورة أدامان تري وانين رتوريسي نموني نتلياتان مرتي متاني ساني بيخا وجي ارتي وجول قباتي وانين درغو جرو توري أچي نانو أچو موسون جرو غافان غرا دراتي قديبي أفتي مرتين إلى موسى وبرسان التيمي namni dura hidha Muusaa dhufee obboleessa keenya tokko hedduun keessan qofa osoo hin taane hundi keessan beektanii itti hime dawwalee fi ana achumaan Hamzaa faadhas obboleessa keenya Abdee asirran jiru innis irratti dhufnee haasa'u turre innis haga rabbii isaa laaffise direct maqaa isaatiin wanta jechuu baatus gara nama biraatiin haga inni akka inni hidhaa keessaa bahuuf tattaaffii mataa isaa akka godhu jiru akka wanta jees nutti hime خنا نرد إنسانات وان خنا بدا خناس أنا تشوفها خناس أنا تنام دبي سامال مال جي دبي ونورا وانتجي أكسي الرقم مني أدبا أنا يشولي ما مفترضي همزان خسي جرا أنا خجيب سيسو إرجسي أموجا نسترات كدبي والله يوم خجيبو بعد نملة نانوا الريتشاسون تربان سديفا ترى كسنتو في نت أولدبي إما أولدبي في سي باسبورتي هتتما خنا فرتشو فولدي بي باسبورتي هتتما ونينا باي سيفس إما هدو إما لون فايدو تكون كبا أما وروني أسخيس جراني سه وروني أسجلتنو لجيفتش جران هندي خيسان دهشون لون فتنا من هندينو ركو متى إساق أبا أكو مغرتة يرون بلو جرتو تيرو ركو تجرا يرو نمنسين هو بنجرا يرو استرس تاتي بقى يرو ميري غرتة namni akka waan sinfeenee setti mul'atu namni suqubaan qabne because nama kana hunda waan mataa isaatu biizii godhan kana guyyaa tokko murtii jidduun na barreessaa jechuu kana jee viidiyoon itti ergeen haa dawwalee jalaan kaasee akkana hidhaarraa eega beekun no hidhaa bahuu isaati dura guyyuma hidhaa bahuu galatoomii jee naa barreessa amma galatoomii bilisa khayyanaan jee okay mucaan huwaanii nan godhe haa xiqqaatoo guddatu waan kana dhiiroo dhageheeti moo موجلتهم آرات كجرام هاي قلتهم وهم دافو خركوا خي لقي سجرت مال جتشوف نانجي جيتنا ما بكتنا جدتي تقوى أنت تهي تديسه أما قافا كان تربان تكافوا دورا كسنا بريسه جو مني خي خادا مال أسمنو أسقبت دبتشو مرباطة وانتا تردو فيه ما نانجي مسمرا ماري خرج بوتي ديمو تردو فيه أما نهدابه ما لكن خيونتي قاعدتي وانتا قلتين جرا accounting تيجي سكنة تاتي جرتي مني خيجي سنقبان استرس هامات أبو خيسان جرا نانجي أما كن دقما أنا سرا لقي فديمي فيديو نا إرجي هاري أكنام تقط وانين غرغارو دندو يو جراتي يو ونخن دقما لا نرى ديجم وداف منافر قفان نهافا ونو نهاك جري سوكاس نانجي منافر قفافا ديجم عارف جرا مني خيج قفاتو إيشون غافا خيجي ديهاتي وخان خيجرا وانتتي before and after waraabuttiin jiraate alaa kullin naquma qabaadhu naan jee wallaahi gaa amma ani haya jeetiin viidiyoo isaa sirraa qabadhe akkasumatti dhiisee haa'ee jechuu dhuunfatti as gubbatti amma dubbachuun narraan eeggamu malee wallaahi dhimma hedduu tokkoon wanta tahee qaama hedduu tokko wajjin waldhabii qaama isin beetan wajjinis qaama waldhabii qabuutu jira asiin dhimma dhuunfaadhaa kan hin dubbachuun barbaanne dalagaas tafeel taatee jira waan tokko baqa anuu kana keessatti jechuun sammuutii wajjin sirrii hin turre garuun of course miidiyaa kana gubbatti akkuma namni jaalatu hedduun jirutti gaa miidiyaa kana gubbaa seequu qabna kofaluu qabna wanta jechuu qabna dawwee kee wanta fi godhuun qabdu osoo waa hunda dhabee wanta jee miidiyaa kana gubbatti wanta tolchuu barbaate akka dhuunfatti aan kanaaf akkasitti wanta je'ee arrammoo gaafa waan sun akkasitti eegalee wanta jiru gaa qoosuma jira maal jenneeti musuma laaluu haa dubbatani daawaa godhanii
ejjennoo jedhuun gadi baane miidiyaa hawaasaa irratti sababni nuti gadi baanee fi sababa sababa abdiin ajandaa waa'ee amantii kana miidiyaa irratti fideef malee suusii ajandaa hin qabnu. Beekamtiis feemasummaas yoo ta'e har'a abdiidhaan miti kan argannu. Laayikiiniif koomentiin biyya keessatti akka hin gurguramne maallaqatti akka hin jijjiiramne hundi keessan ni beektu. Warri biyya hambaa jirtan warri biyya keessa jirtan sirriitti beektu jechuudha. San irratti viidiyoon hojjete irratti yaada kennine. Yaadni nuti kennine wal fakkaata. Boodarra garuu karaa murtiin deemaa ture naan taane na. An daboo waammadhees miti, daboo deemees miti. Guuza namni na yaammatee miti, guuza namaaf deemees miti. Of ta'een yaada natti fakkaatu dhiyeessa. Akkamittan dhiyeessa? An Aleeks Taayyee kaleessa maatii kootii waliin obbolaa kootii waliin firoota kootii waliin hordofaa amantii ortodoksiin ture. Ortodoksii keessaa sanbat tamaarii kan takkaa guyyaa tokko bataskaana ooleen beeku. Gaafa umriin kiyya guddataa dhufu barreeffama wayii barreesseen ture Facebook irratti warri argitan tajaajiluu dandeessu. Akkuma umriin kee dabalaa deemuun sammuun kee gaafataa ta'aa deema. Ani immoo umrii xiqqummaa kiyyarraa gaaffiin gaafadha. Kun akkamitti akkas ta'e, kun akkamitti akkas ta'e waa hunda keessa galuun barbaadu namoota dhimmi sun ilaallatu gaafachuun jalqabe deebii gahaan arganne naannawa keenya musliimatottu baay'inaan jiru waan ta'eef sheekota ulamoota gurguddoo gaafachuun jalqabe. Akkas islaamummaan akkana wal bira qabu jechuudha. Wal madaalchisee tan kan naa ta'e islaamummaan naa ta'ee jaaladhee filadhee gara islaamummaatti dhufe. Gaafan islaamummaatti dhufu ani akka har'aa kana faashina amma ba'e kana TikTok irratti dhufee imoo irratti deemee miti kanan shaadaa qabadhe. Of agarsiisee miti. Giiftii fudhadhee miti. Dhoksaadhaan maatiin kiyya osoo hin beekin namni safaraa osoo hin beekin deemee tan shaadaa qabadhe dhoksaadhaanan sagadaa ture. Abbaa kiyya waan kabajuuf waanan sodaadhu. So akkaataa nuti itti gara islaamummaatti dhufnee fi akka amma jiru kun sirrii miti. Sirraa'uu qabaa. Boru namni amantii islaamaa yoo xiqqeesse yoo arrabse dura dhaabbachuudhaaf illee karaan qabnuuti. Karaan kun sirraa'uu qabaa. Warri nurra beektan gorsaa jenneet dura dhaabban. Osuma nu wajjin deemuu murtiin karaarraa maqe. Karaarraa gaafa maqnu nuti amantii islaamummaa jaaladhee filadhee itti dhufe waan ta'eef gaafa tuqamu na dhukkuba. Hangam duriyyee ta'ullee hanga fedhe islaamummaa irratti hojjechuu baadhullee daawaa gochuu baadhullee islaamummaan gaafa tuqamu arguun fedhu jechuudha. Kanaafi biraan deebi'an jalqabni dubbii bakka kana. Waa'ee murtiittan deebi'an murtiidhaa wajjin waliin nyaannee dhugneerra. Wanta baay'ee wajjin dabarsineerra. Hiriyummaa ajaa'ibaa wajjin qabna. Yeroo baay'ee wal lolleerra, walitti buuneerra. Yaada isaa ilaalcha isaa keessaa waan hin deeggarreen qaba. Waan natti hin tolle ni jira. Garuu waan waliif nun galchine dhiiseetan namummaa isaa wajjin jiraadha. Murtiin nama garraamiidha. Nama namaaf yaadudha. Nama waan qabu namaa wajjin qooddatee nyaatudha. Bakka rakkootti nama sirraa namni nama si birmatudha. Ni jarjara. Amala isaa keessaa dadhabinni isaa inni guddaan ni jarjara. Miira keessa galeet miiraan deema. Bakka akkanaatti irraa nafaan. Bakka wajjin jiraachuu qabutti wajjin jiraadheen bakka akkanaatti irraa hafa. Waan amma dubbachaa ture guutuun isaa sirriidha. An yeroo tokkoo fi lamaa ol walitti buuneerra isiniin jedheera. Sababa walitti buuneef garuu dhugaa isaan dhoksu. Ammas taanaan yaadanni amma deemsisaa jiru kana itti waliin galu. Garuu dhugaa isaan dhoksu. Akkamittan hin dhoksu?
akkamitti immoo irratti waliif hin galu isiniif hin ibsu. Tokko ani gaafan amantii islaamaatti dhufu haadha kiyya, abbaa kiyya, obbolaa kiyya, firoota kiyya warra gaafan dhukkubsadhu mana yaalaa na geessan gaafan beela'u na nyaachisan jara dhiisee tan rabbitti of kennee dhufe gara islaamummaatti. Rabbitti amanee tan dhufe. Jarri waan fedhe yoo na miidhan illee rabbii nan qabaa jedhee rabbii na biradhee dhufe. Abbaan kiyya gaafan salaatu gaafan quraana masjiida deemu ulee qabatee karaa irratti na eega ture na gara fuudhaaf. Rabbitti of kennee tan deemee kana deemeen sagada takkana tuqeen beeku. Abbaan koo guyyaa ximqataa bakka ximqataa ni xammaqamtanii na geesseera. Bakka ximqataattan deemee dirree ximqataa irratti sagadeen. Wallahi takkaa miidhameen beeku. Maaliif rabbiin itti amanin qaba waan ta'eef. Har'a murtiin islaama keessaa namni tokko itti balleessuu danda'a. Namni lama isatti dabuu danda'a, isaan rabsuu danda'a. Namoota isatti dabaniif jecha hin taane jedhaniif yookaan karaarraa waan islaamarraa hin eegamne dubbataniif jecha rabbiin ganuun sirrii miti. Jalqabuma islaama ilaalee otoo hin taane islaamummaa ilaalee rabbitti amanuu danda'uu qaba. Waan islaamummaa keessatti caqasama. Islaamummaan kan inni ibsamu islaama amanee ka'ee daandiin taane irra deemu osoo hin taane akkam beekutti an beekumsa hin qabu. Nama amantii kana keessatti dhalatee guddate illee miti. Islaamummaan quraanaa fi hadiisaan jecha rabbi nutti himeen malee Hamzaa Jaabiriin yookaan Dooktar Nuraddiiniin miti kan inni ibsamu. Islaamummaan kan nuti itti sabaruu qabnu, kan nuti of kennuu qabnu, rabbii isa quraana buuse isa islaamummaa nuuf kenne sana malee waan Hamzaan hojjetuuf waan Dooktar Nuraddiin hojjetutti miti. Murti guutuun yaa I know tabaddulu'al miidhameera. Eenyuun miidhame? Tokko nama maqaa islaamaa himatu, nama miseensa islaamummaa ta'een jechi hin taane jedhameeraan sirriittan beeka. Gaafa konkolaataadhaan osoo deemu konkolaataan isaa kan taane ta'ee inni mana hakimaa deemee konkolaataan isaa gaaraajii galtee konkolaataa biraa fudhatu annan beeka sirriitti. Ajandaa sana farsuun barbaanne. Namni biraa konkolaataa mitiiti. Burcuqoon bunaa gaafa jalaa cabdu gadi ba'ee dubbateeti kottaana garagaraadhaan mana bunaa banatee kottaana eebbisaadhaan murtii guutuun hin jenne akka jarjara isaatiif akka miidiyaa irratti jarjaruuf silaa isarraan eegan ture hin jenne inni obsii jenneen ni dhiise. Waggaa kana keessa fatanaan isarra ga'e annan beeka qaamaan hiriyaasa waan hin ta'eef. Hiriyyummaan keenya garuu daangaa qaba. Bakka inni dogoggoretti jalan deemuun. Sana booda dulli irratti banameet hojiin biyya alaati deemee agriimentii mallatteessee waan enerjii dhugaatii enerjii jedhamu sana galchuudhaaf hojjete piroosesii inni jalqabe sun jalaa danqame. Birrii miiliyoona meeqaan lakkaa'amu jechuudha annan beeka. Magaazina inni asii kireeffate jalaa cufsiifame. Hin dubbanne inni waan gana. Qarshiin laayisensii sana baafachuudhaaf Dubaay diresii deeme hundi keessan ni beektu jechuudha. Hanga Dubaay deemee laayisensii sana baafatee biyya keessatti gibiraaf qaraxa barbaachisu kaffalee baafate sun magaazina kireeffatee meeshaa galchuu gaafa jedhu jalaa cufsiisu. Balaan konkolaataa sun irra ga'e hin dubbanne. Qarshii gamaas gamanaas maalis hiriyoota isaarraas namas jaallatanurraas fudhatee
namni kaleessa konkolaataadhaan deemuusaa beeku sun har'a gaafa inni lafa deemu arguu waan hin barbaanneef konkolaataa biraa fudhatee itti liqeeffatees ganaa liqii kaffaluufis jiraachuu mala. I don't know. Konkolaataan deemaa jira. Osoo inni akkasiin jiraatu hattuudha maalidha jedhamee sirrii irratti hojjetamee sanuu nama maqaa sheeka biyya abalu jedhamee moggaafateen poolisaan qabamee deeme Baalee. Gaafa inni qabamu sana itti bilbileetiin maalidha wanti ta'e namni wayinatti himnaan maalidha wanti ta'e jennaani waan akkasiitii bakka kanaan jira jedhe. Tole waan irra geesse na beeksisii hin jedheen. Hin deeme Baalee gaafa deemu gaafachuudhaaf deemuudhaaf jenneetu Baalee deemuudhaaf tikeeta murachuu fedheen gaafadhe. Murtii guutuu gaafachuudhaaf dhufaa jirra. Hiriyaa koo kan biraa jira. Gaafachuudhaaf dhufaa jirra. Haa akkamii? Utuu an achin deemin Aleeksi Taayyees murtii guutuudhaa wajjin waan hatan wajjin nyaataa ture waan ta'aniif inni kunis seeratti dhiyaachuu qabaa jedhee miidiyaadhaan labsame. Sana waan an argeefan bilbilee gaafadhe. Murtii guutuu gaafachuudhaaf roobee dhufaa jirra akkamii jennaan hin dhufin atis qoratamaa taanaan jedhan akkasii okay hiriyaa kootiin deemiitii waan jiru adda baasinaa bilbili. Yoo hidhamuus ta'e hidhaan nuuf haaraa mitii jedheetan erge gaafan deemu. Gurbaa hiriyaa koo achi deeme sana maal jedhan Aleeksi Taayyee jechuun CE jedhanii gaafatan waajjira poolisiitti. Sana booda erga akkas ta'e at least an ala taa'ee namni kun nama hin qabu nama isatti duulu malee nama isaaf sagalee taa'aa jiru hin jiru. At least ala taa'ee dhugaasaa dubbachuun qabaa jedheetan isa bira dhaquu dhiise. Isa bira dhaquu dhiisnaan an dhaqee qabamuu dhiisnaan kiyyoo jaraa keessa galuu dhiisnaan sheekni roobee maal jedhee maxxanse. Aleeksi Taayyee namni jedhamu kun maqaa koo balleesseera gadi bahee dhiifama nan gaafatu taanaan Finfinnee dhufeeti beeki Boolee taa'e. Dhufee dhiifama nan gaafatu taanaan seeraan akkanaa gaafatamu. Kabajaan hin gaafadhaa jedhee maxxanse Facebook irratti iskiriinshootii isaa isinii fiduu nan danda'a. Okay. Akkasii erga akkas ta'e murtii guutuu kan qabee jiru seera. Yakka inni hojjeteen kan gaafachuu danda'u seera malee sheekni roobee gadi bahee bakka mana murtiitiif abbaa langaa bu'ee maqa balleessitiidhaa fi ibsa irratti kennuu hin danda'u warra qaama seeraa bakka bu'ee jecha hin taane isaaf jedhu kun seeraan gaafatamuu qabaa jedhee dubbii gaafan itti garagalchuu na dhiisan. Sigalee gaafa hidhaadhaa ba'u dubbii gabaabaa qabxiin ijoo koo maali? Dubbii gabaabaa murtiin akka fedhetti isaa ba'u. Gaafa sanas maalan jedhan murtii ati qulqulluus ta'e yakkas qabaadhu rabbi si haa baasu hojii keeti jedheetan biraa deebi'e. Ni dhufee gaafa ba'u Adaamaadha an mana isaa bulee hin beekaan. At least guyyaa 3 guyyaa 4 mana isaa bulee hin beeka. Akka inni itti ijaare hin beeka mana isaa. Mani sun jalaa diigame natti bilbileeti. Aboon of jibbeen jira. Lafa kanarraa of balleessuun barbaadaa jira. Waanan biyya kana keessaa qabu tokkittiin mana kana turte. Mana kana harmee kootiif waadaa galeetan ijaare. Ibsaa Finfinneedhaa Jibuutii deemutu irra ba'e jedhanii na jalaa diigaa jiru safara guutuu diigaa jiru. Mana kana erga hin dhabee an abdii biraan qabu. An jireenyuma kanaan fedhu natti dhaayee jira. Eessa jirtaan an jedhaan Finfinneen jira. Akkanitti jiraadhu beekta. Boriitu na bira kottu. Dhuftee waan jiru ilaaluu qabdaa. Okay. Ani rakkoo akkasii keessan jira. Akkan maatii jiraachisu beekta. Maatii irraa yoon deeme haati koo agabuu bulti. Dhufu waan an hin dandeenyeef waan jiru na beeksisi garuu ati tasgabbaadhu. Waan jarri jedhan godhu seeraaf bitame. Sanarra darbanii hawaasa waliin diigu taanaan
manni sun sa'aatii sanatti waggaa 2 waggaa 3 dura yoo xiqqaate waggaa 2 dura birii miliyoona tokkoof wayii oliin ijaarame. An tilmaama isaa beekuus baadhu. So yoo waan jarri godhi jedhan hawaasa waliin kan kee qofa taanaan rakkoo hin qabu. Ajandaa miidiyaa goona. Yoo hawaasa waliin ta'e garuu duran dhaabbatiin haa diiganii. Waan hawaasni ta'e waliin taata. Seera sitti murame guuttee kaateetu mirga kee gaafattaan jedheen dhaquu hin dandeenye. Jireenya dhuunfaa kootiitu na dhorke. Ani itti gaafatamaa maatiiti. Obbolaa lama barsiisa, haadha koon jiraachisa. Kanaafi deemuu hin dandeenye yaa akka hiriyaatti bira dhaabbachuu hin qaba. Bira deemuu hin qaban ture. Yoo hin deemes furmaata biraan qabu fedheen dhiisee sana booda manni sun jalaa diigame. Takka namni akka murtii guutuu ajandaa miidiyaa jala deemu hin jiru. Waa'ee dhuunfaa isaa garuu manatu na jalaa diigame. Kanan miidhame jedhee uummata keessaa dhalate warra Harargeettis ta'ee warra miidiyaatti dubbatee hin beeku. I appreciate him. Waa amma kana nama ajandaa barbaadu ta'ee rakkina isaa gadi bahee dubbachuu isaa eegaan ture hin dubbanne garuu namni kana hubateef hin jiru. Yaa dhibbaa dhibbatti waliin galaa miidhameera. Gara baay'eedhaan miidhameera. Gaafa miidhamu kana osoo gadi bahee miidhama isaa dubbate har'a kan itti duulu warruma obboloota isaa warra wajjin dhalatan warruma amantii tokko wajjin qaban nan beeka. Kanaaf dhiise. Anis dhiisin dubbatanii wanta hin jedheef kanaaf garuu waan tokko irratti waliin galu. An rabbittan amane taanaan dantaa dhala namaan qabu. Si galee murtiin akka hiriyaatti dogoggora tokko nitti hima. An namni islaamummaa keessaa dhufe yookaan miseensa islaamaa ta'e tokko sababanni arrabaa na miidheef, sababanni natti dabeef, sababanni natti balleesseef wallaahi jireenya hundan dhaba malee rabbii hojii waliin dhabu. Dogoggorri isaa inni guddaan isa kana. Alex, hedduu galatoomii. Dhiifama, sinittan dheeressinatti hin beekamne, sorry. Laali asirratti osoo nama tokko hin kannine waan hin jechuu barbaadu jira. Jara keenya